Ashama alkafuune kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota obsee amboo jalatti argamtanii akkam jirtu fayyaa keessanii annagaa kiyya galata waaqayyo rabbi galanni haa ta'uun isiniin jedha. Viidiyoo kana ilaaluudhaan dursa like share subscribe gochuudhaan nuggee dhaabbadhaan jajjabeessan isiniin jedha. Haadhamoo keessummaa tokko fidadheen dhufee keessummaa sun jechumaanii nagaa isin gaafatu ofii isaanii isinii ibsuun isiniin jedha. jalqab video kan osoo hin daawwatiin dursa like share subscribe gochuudhaan nu daawwadhaan isiniin jedha. Gaaffii tokko tokkoon gaafadha. Gaaffii sanarratti deebii nuuf deebisu abdiin qaba. Abbaan sun immoo kallattumaan gara isaaniitiin isin dabarsa. Like share subscribe gochuudhaan nu bukkee dhaabbadha. Eenyu jedhamtu baga nagaadhaan gara miidiyaa obsee ambootti dhuftanii. Ameen. Isinis baga nagaan nu eegdanii kabajamtoota maatii obsee amboo jalatti argamtan duraan dursaa keessummaa kana baruun dura osoo maqaa keessummaa kanaan bariin osoo eenyummaa keessummaa kanaan bariin share subscribe akka nu gootan laayikii akka nu gootanii kabajaan sin eegna. Kanatti aansuudhaani ani Abbaa Jamaal Huseeniin jedhama. Kan inni itti argamu seenaa koo si beekamu waa'ee koo si beekamu Why can't I beg? Kan inni argamu magaalaa Amboo godina Shawaa Lixaa godina Amboo jalatti argama. Kanaaf mee keessummaan kun kan dhufee maaliif akka dhufee fi maaliin akka nu eeganii nu dhaggeeffadhaa xiqqoon turaatiin nu hubadhaa isiniin jenna. Galatooma. Ofeessitanii jechuudha. Kama waan inni isin gaafadhu amma garuu viidiyoon kiyya ifa qabaachuu baate ifa isin jamaa ifa hojjetan halkanidha waan ta'eef viidiyoo isaa maybe qulqullaa'uu dhiisuu danda'a. Kanaaf isiniin jedhaa gaaffii kana waan hunda isaan deebisaa jettanii ofitti amantanii gara miidiyaa kanaa dhuftaniitu akkami? Wanti egaa guutummaatti hin dandeenye jennus jiras ta'uu danda'a hin jirus garuu hin dandeenya hin jennu hiyyaalla jedhama. Gaaffii tokko yookiin hojii tokko gaafa hin hojjetamaa kan jedhamu yookiin hin deebistaan hiyyaallaadha malee hin deebisna guutumaa guutuutti jechuu miti. Waan jiru immoo akka nu dhiyeessitan akka dhuftanitti amma sikaa ta'uu asumaanii gaaffii gaasiin gaafadhu. An fakkeenyaaf obboloonni kiyyaa biyya arabaa keessa kan jiranii akkuma kiyyaa miidiyaa fayyadamu jechuudha. Miidiyaa kana immoo guyyaa gaafa tokko biyya keenya keessatti gallee ittiin biyya keenya aadaa keenya maatii keenya bohaarsuu fi ganda keenya immoo godina keenya aadaa isaa minamni barsiisuudhaaf dadhabbiin garaagaraa otoo jiru gola ombaa keessa teenyee miidiyaa kana bananna. Miidiyaa kana yeroo banannu gara biyya keessatti yeroo galanii obboloonni tokko tokko abbaa warraa isaanii hiriyaan isaanii maatiin isaanii obboloota keenya kana dhorkuu qabu moo miidiyaa kana akka itti dadhabanii obboloonni kiyyattaa fayyadaman jedhanii yaaduu fi qabu jettanii yaaddu? Egaa galatoomi. Kanarratti ani yaaddina ni qabu akka mataa kootitti yookiin akka yaada kootitti namni tokko nama ijoollota biyyaan baa jiran kana shamarran kana yookiin obboloota keenya kana kanaafi nuti wanti jechuun ni barbaannu ani yookiin hiriyaa isaanii yookiin abbaa manaa isaaniitiin wanta jechuu barbaadu. Egaa biyya ormaa akkuma beekamu biyya ormaati. Haadha ormaa abbaa ormaati kan nama ergu. Isayyuu jireenya beela dabarsanii dheebuu dabarsanii wanta baay'ee keessa darbanii kan hunda keessa darbanii darbu. Kanaayyuu immoo utuma kanaan jiranu miidiyaa kana hordofanii miidiyaa kana banatanii miidiyaa kanatti fayyadamuun isaanii kanaaf akka kootti sammuu isaanii yookiin intini isaanii eega jedhee yaada. Kanaaf kun an akkan himutti dhoobuun aadaa maleedha. Kan kana caalu immoo kan sammuu isaanii bohaarsu yoo jira ta'e akka beekumsa isaanii fi akka yaada sammuu isaaniitti wanta biraan jira yoo ta'e as keessa Itoophiyaa keessas hin jira yoo ta'e miidiyoota isaan kana bichaa osoo hin taane wantoota biraas otoo hin jira taanaan akka laatamuuf annan jedhaani karaa biraatiin ijoolleen biyya hambaa turanii dhufan kun maal barbaadu? Qabannaa barbaadu. Qabannaa naan jedhu qabannaa akka daadhimaa jechuun
seeftii daadhimni qabattee daadhimaaf ta'u qabu akka qabaatan gochuu fi kunuunsa jechaadha. Waliigalatti kunuunsa kennamuufii qaba. Sammuun isaanii akka boqotu gochuu qaba. Egaa namoonni tokko tokko innaa odeeffamu haalli dhiirota innaan itti himu dhiirota biyya keenya keessaa baay'ee kan nama dabbarus jira, kan immoo itti fakkeessee hojjetus jira. Ijoollee kanarraa achi taa'ee waan baay'ee godhee sammuu isaanii akka waan tokko hin dalagne yookiin akka hin hojjenne godhee biizii godhus jira. Haa ta'u iyyuu malee kun egaa akka dandeettii namaa fi akka yaada namaatti isa kana egaa homaa gochuuf waan dandeenyudha. Taanses immoo biyaansi wanti nan jechuu barbaadu keessaa shamarran biyya hambaa jirtan dhiirri tokko dhufee yeroo ayii yookiin akkamii si gaafate eenyummaa nama sanaa dubbisuu baadhus eenyummaa nama sanaa bariitii sanaan booddee itti haasaa jalqabdi. Yaa ogaa biyaansis nama dur wal beektu wanti jiru jiraatee akkaataan amansiisaa wanti quubsaan hin jiruun alatti wanti qabeenyaa keessatti teessee itti kennitu hin jiru, wanti qoonqa kee yookiin yaada kee sammuu keetii yookiin garaa keetii baastee itti himtus hin jiru. Egaa anum qabatee dhiirri bara kanaa dhiifamallee naaf haa godhaniiti. Dhiirri bara kanaa baay'ee hin ulfaatu. Maal jechuu barbaade kun? Kanaaf of eeggannoo akka gootanin siniin jedhaa. Ati kolfiin hiriyaa miskiina yookiin hiriyaa miskiina miskiina ejaa yookiin abbaa manaa miskiina argattee fatirraa shaakkale si galee kolfi. Dhaaboo baay'ee isaanis immoo kan siyaasessiisanis jiru. Naan jaalate. Kanaaf tamma akkasidha. Sinin jechuu barbaannaa kanatti kanaaf hanjechuun qabu kanumadha. Yaani fakkeenyaaf ta'u dubbattuu dhiifama faana obboloota kanaa miidiyaa kanarraa dhorkuu miti. Kanaa olitti iyyuu wanta jireenya isaanii gammachiisu, wanta isaan boqochiisu, bukkeetti deeggarsa gochuufi qaba malee miidiyaa kanarraa dhorkuun qabuudha natti fakkaata yaani. Miti? Kanaaf yaada kee kanaaf guddaa galatoomi siin jedha. Asuma taansee immoo yaani gara fuulduraatti ati viidiyoon afaan dalaguuf na gargaaruudhaaf yaani adeemsatti taasistu yoo inni immoo yaadni qabdu maalidha? Egaa miidiyaa kana wajjin sirratti si wajjin hirmaachuudhaaf hawwiinaan qaba. Garuu maatiin kee yookiin hordoftoonni kee sheerii, follow, like yoo godhani ani sanarratti ilaale si duuba bu'ee wantoota baay'ee jira. Yoo barbaade seenaan amma fakkeenyaa mucaayoo kana yookiin obboleettii koo kana yookiin haadha manaa koo kana obsee kan jedhamtu angaruu simboo jedhee waama. Kaza kan jedhamtu seenaa qabna. Seenaa jaalalaa baay'ee gadi fagoo qabna. Yoo obsaan nu eeggattanii lakki koottaa deebi'aa koottaa jettanii dhiyaatu keessummaan kun jettan seenaa kana sinittan hima. Seenaan kun iyyuu baay'ee gadi fagoodha. Waggoota hedduu kan lakkaa'edha. Waggootiin kunis baay'ee ulfaata. Amma dubbachuudhaafis natti hin ta'u. Booddee kanaaf dhaamsa godheef beektaa? Na eegdaniif qoqqaasee maabaakoo dhaamsa keessaa fi jechuudha. Mata duree keessaa fi yaada kee kanarratti koottaatii wal ta'aatii maalidha mudannoon jaalala keessanii yookiin immoo yaani jira miti wanti isin dabarsitan jaalala keessatti miidhagummaa waan hundayyuu waliin koottaatii yaada keessan nuuf dhiyeessa jedhanii obboloonni kiyya koomentii kana jalatti yoo nuuf barreessan maal jettati? Mata duree kana yookiin immoo baay'ee dheeraa kanaan beekanis dhuftee afaan dabarsuudhaaf waa'ee jaalala keenyaa obboloota keenyaaf ibsuuf obsa qabaachuun maal akka nama agarsiisu waan hundayyuu dubbachuuf ati qophiidha. Gaaffii si gaafatanii koomentii si barreessaniif hin jedhe baaqu. Inni kun salphaadha. Ani biiziidha. Biiziidha yommuu jedhu sa'aatiin qabu jechuu kooti. Garuu ifamallee biirootti hin barbaadamu osoo hin taane hojii dhuunfaatti hin barbaadama. Garuu yoo isaan yaada kanaan koottaa deebi'aa wantoota nu sinirraa barannu jira. Dhalataan duubaan dhufus ta'ee hiriyoonni keessan duubaan dhufus kan mana ijaarranne kan jechuun daariin dhaabbannes sinirraa waan barbaannu jira yoo jedhani ani guyyaa tokko hojii koorraa saarsaa godhee fi keessattuu waa'een jaalalaa kun hin ulfaata. Jaalalli kun akkamitti akka wal jaalattanii akkamitti akka dhuftanii fi baroota meeqa keessaa fi ammam wajjin turtan
yookiin isintu wal guddisee kan jedhu yoo lakkii nu dhiyeessaa jedhan dubbadhee fixuus danda'a ta'e hin beeku kitaaba tokko gaxxamuu hin danda'a. Guyyaa tokko miti sa'aatii 24 guutuu osoo naasa'e hin xumuru kan sa'aatii. Kanaaf yoo isaan haala gaariidhaan haa dhiyaatamuu sirnirraa barbaadna jedhan guyyaa tokko sa'aatii koo kennuun narra jiraata. Asumaan immoo viidiyoon afaan adda yaani viidiyoo dalaguun kanuma kan. I know bas. Kanuma nan sinja. Jechuun amma fakkeenyaaf guyyaa hojii kee biiziidha nan beeka. Galgala kun akkuma kanaatti waa'ee jaalalaarraas ta'ee waa'ee jireenya biyya Itoophiyaa keessaas ta'ee wantoota garaagaraarraan sa'aatii kee galgalaa sanaaf gootee nafaan dalaguun fati qophiidha jechuudha. Qophiidhaan. Kanaaf maal jettanii dhumarra maal dhaamman? Kanaaf waan keessummaa kanas barbaadaa turtan jedhamee waan keessummaa kana barbaadan keessummaan kun osuma kanadha. Kazaa kanaan booddee waan jiru si wajjin ta'a jechuu barbaade. Obboloota kiyyaa viidiyoon keenya addaan citee ture sababa bilbilaan irratti bilbilameef jechuudha. Kanaaf asumaan haasofne keessatti anas ta'eessas dogoggorri jira yoo ta'e dhiifama nu godhaan isiniin jedha. Wantoota immoo yaani sirreessuu qabnu haasaa keenya keessatti wantoota sirreessuu qabnu yoo jiraate nutti himaan isiniin jedha. Nagaa fi ayyaanni Waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Bakka jirtan hundatti Waaqayyo isin haa eegu isiniin jedha. Asumaan egaa like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Viidiyoo yoo isin irra dheerate dhiifama guddaan isiniin jedha. Shalom.